Liqaaqii dhufeeyya maqaan kiyyaaf magaaleen qolee qo'achiiyeetti Aliyyii naan jedha. Ani Aliyyii Abdii Haamoo Galgotii jechuudha. Amma abbaa gadaatii naan jedha. Waani gadaan Oromoodha abuun hanqaala keessa dheessina keessaa jechuutiin waa'ee heera gadaa Oromoo hajja'amu qabxii diigama ni hubachiisaa jechuudha. Diigama jennaan inni hedduummeessu takka takka irra dhabeessin isin argisiisaa jechuudha. Namni bareeffatanii ni dandeessanii waaqeffataa ta'uu ibsamuudha tabii waa dura ibsamuu heeramumaatii jedha. Waaqeffataa waaqa isaa akkamiin laala? Kana keessa immoo wanni dubbatee namuu dubbate san yoo as keessa jiraate keenya ta'uudhaaf taas keessa jiree bishaanii dandeettiillee qabachuun ooluu jechuufiin akkana dubbattee jechuudha. Ibsamuun heeramumaatii waaqeffataa waaqa isaa akkamiin laala? Waaqeffataan dhala namaa hoo akkamitti laala? Waaqeffataan jiruu fi waan jiraatus ni beekaa jechuudha. Jiruu maali wanni jiraa maali? Ittiin bulmaanni waaqeffataa heera gadaa Oromooti. Soddoma uumaa hambaa yakka waaqaa fi lafa heera abbaa gadaa eeggata safuu abbaa gadaa yookaan ibbuu abbaa gadaa jedhama. Raaga abbaa gadaa mana yaala abbaa gadaa jechuudha. Walumaa lamaan beekaa afaan addaan nu badan jechuudha. Sailan addunyaa, sailan eebbaa, sailan abaarsaa, sailan diinaa, walqixxummaa dhiiraa fi dubartii, yakka fooyyessaa diinagdee, yakka malkaa lagaa, yakka dirree sihaa, yakka dhaddacha Oromoo akki digdamaan maqaa dhalee dhaddacha Oromoo guddaan amma mootummaan nu kabaje haa galatoomuu. Abbaan musliima nama murtiitti namtichi kamalee waa jajjeeku dhaddacha jedhin jaaniiti mootummaan nu kabajee jechuudha dhaddacha. Saniifuu qabxii digdama kanaan maqaa dhalee waan qaalluu waan qaallichaa akkeessanii jechisiisee hin jiru. Qaalluu jechi jiru kun jecha Oromooti. Jecha Oromooti. Jecha Arabaatii jechuudha. Qaalluu jechuudha waan qaalu. Jecha Arabaatii jechuudha wanni Arabaatii kan beekaa jechuudha wanni Arabaatii. Kitaaba Arabaatiin beekaa turee jecha heesiisii jecha abbaa walitti laayite. Amma wanni nama kana akkatti doorsisee wal bichisiisu waan aadaa malee waan ifii nama waliin bichisiisuu jechuudha. Qaalluu jechuun qaallichaa hafu jechi qaalluu yoo jecha Oromoo ta'e abdiirraa jechuudha walumaanu. Saniifuu waaqeffataa ta'uun ibsamuudhatti deebi'ee haga qabxii shanii takka isinii hiikee isin hubachiisaa jechuudha. Abdi digdama jirti beekee waaqeffataa ta'uun ibsamuudha namni ibsame maal ta'a? Ibsamuun heera uumaatii jechuudha. Namni ibsame wanta haa jechuudha. Namni wanta heroo abbaa qabeenyaa ta'a. Waaqeffataa ta'uun ibsamuun heera uumaati gaafa uumaan ibnu taasiseen Oromoon dhawamuma ta'uu qabdii ta'uu qabdii jechuudha. Waaqeffataan kun waaqa isaa akkamiin laalaa jira? Waaqeffataan waaqa isaa akkamitti laala? Waaqeffataan fakkiitillee hindaaqqoo fudhatee heeroon diimtuu keessaa kan waaqeffataa kan itti naannawaa tuni waaqaa jedhu. Waaqeffataan waaqa isaa fakkiitillee hindaaqqoo fudhatee karaa kam yoo fuula deebi'e waaqa biyyaa wal qunnamnaa jedha. Kan ada di buli di jaga-jaga karena waaqeffataan jira waaqi ija jira jedheeti waaqeffataan amanaa jedhu gamana garagal achi deemi boggaa kanas sagal garana deemi gamana kana tahi waaqeffataan
yoo akkasi gara gaggaluu taate yoonii fi akkas kajuun illee dogoggorse hagara galloo ta'ellee waaqeffataan dogoggoree waaqeffataan dhala namaa hoo akkamiin ilaala dhala namaa addunyaa kana gubbaa nam shanii jiraata shan gurbaa tokkootu nama hundaa abbaa isaa takka haadha isaa lama obboleettii isaa sadii obboleettii isaa afur isaa wajji nam shanii jedhe yakka abbaa fi ilmaa jedhee hoggaa murtaa'u ha abbaa kee fakkaatu yaa abbatti ha ilma fakkaatu addunyaa kana guutuu akkasitti ilaalaa jechuun yakka haadhaa fi ilma jennaan ta haadha kee fakkaatu haadhattis ha ilma fakkaatu addunyaa guutuu jechuudha yakka obboleessaa fi obboleessaa ilmaa ka obboleessa kee fakkaatu wajjiin addunyaan guutuu yakka obboleessaa fi obboleettii yoo jedhamu ka obboleettii kee fakkaatu wajjin obboleettii ka obboleessa fakkaatu waliinuu haga dhiirsaa fi niitiin yeroo obboleessaa obboleettii wajjiin jiraatan takkatti murtaawaadhaa jechuudha namni kuni diima adi amantii kasii qaba shanni kasiiti jedhee waaqeffataan dhala namaa hin filuu jedhe asi bira kutee waaqeffataan jiruu waan jiraateef ni beekaa jechuudha jiruun maali wanni jiraa hoo ban jiruu jechuun dhaabbatuma fuula namaa kanaaf waan jiraa jechuun qabeenya waan jiraatitti jiruu hin jijjiirinni jedha waaqeffataan jiruu jechuun nama waan jiraa jechuun qabeenya qabeenya kanatti jiruu tana hin jijjiirin jechuun nama fa'aa bittee nama fa'aan gurgurin qaba uummanni Oromoo nama fa'aa bittee nama gurguruun aadaa isaati gara biraatti dhuftee guyyaa dhuftee beekamtuudha guyyuma jedhamu guyyuma qaalii kana ta'innaayii guyyaan ittiin dhuftee jechuudha saniifuu wanti waan isiitii jechuudha jechigaa ittiin bulmaannis waaqeffataa heekataa Oromootii jennema soddoma uumaan ba yakka waaqaa lafaa maali soddomni saniifillee lafti gabaabatte waan fakkaattuuf soddoma uumaan ba ogguu jaaloo soddoma hobbu kudhan obsuu jechu obsa hobbu kudhan dhoysuu hobbu kudhan gorsuu jedhameeti lafa kaayamaa jechu maalfaa akka obsu jechu wal obsuu wal dhoysuu dhogguu jenna miti yoo xiqqaami mutaa tokko hoggaa wal fuudhu yoo jarri sunni tokko ka jala fincaanu ta'e gurbaa kanaan jala fincaane jettee miyyoon tu yoo abbaasee odeessite yaada biyaa isan galmule hanya le baju wada doa diwan ada berbada ni salira akka foyau ofsa doisu gostu jette sadi karo bira kae of saya jette nama mato kola malah ewan mancik dia jette kamu menurut kau sagata ada udah tewala jeda di bukan dan ada kota kabar kumal